بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى دران درسي قالني خربيتي خنقرتي فيافي نجيان الرانتنا إيمانا أسنو لك أبسيسي أسنو جيسيسي رب سبحانه وتعالى ربته خينياس صلاة خينياس ومن خينياس عبادات هند ربي سبحانه وتعالى نرها جالته ربي سبحانه وتعالى يا دا مراد خيني هند نهاغوتو رمضانينيس غرا قولبي غرا رما ديماجرا ربين بودي غرا غرتي رومين سر رمضان خنا درن چيمي ور عبادة ربي بريچي تولچ ربي نهاغورو ربي سبحانه وتعالى هواس خينيا خنبية خيساتيس خنبية ألاتيس وندافو ربي سبحانه وتعالى وان النيادي أول فوق المراد ربي إسافة مجيس وربي إسافة تلشو دوبا إن شاء الله يا ربي فدي هردفتوتا داوتوتا خيا سببا رمضاناتي والقبتي هدو متاخيان لايف اللي سيني وإسينيف دبرسا هنجرو نوفلچا سننجا garuu arraantana waan yoo gartee cal'isan rabbi illeen itti nu komatu itti gaafatamummaa fuula rabbii duratti illee itti qabnu waan nutti dhalateef arraantana osoo inni feetee dhalatte illee ramadaanuma keessa illee taatus laayivii seenuun dirqama jee lubbootii irratti murteessee hawaasa kiyyaaf waan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa na laaffisee ifa baasuun qaba je'ee waan amaneef gamanaa fi gamas achii fi achi bilbilee waan biyya jiruus odeeffadhee waan qabatamaan jiruus mirkaneeffadhee gara hawaasa kiyyatti as dubbii ijoo qabdu irratti xiyyeeffadhee qophaawee isinii dhufeen jira. Akkuma argaa jirtan akkuma dhageessan akkuma beeytan arraantana taateen biyya Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti argame suni taatee nama ummata laa ilaaha illa Allah jedhu gargartee firii xaafii onni isaa keessa firii xaafii hagas xiqqoo takka iimaana qabuuf wanti kuni ni raffisa ni gammachiisa je'ee hiyyaatu yoo nama dhugaadhaan dhukkuba guddaa qabu taate malee yoo nama dhugaadhaan islaamummaa fakkeeffatee jiraatu taate malee arraantana uggurri ummanni muslimaa lafa dachii isarratti uggurame dachii masqal addabaabaa jaamtu hashiisha dhuguudhaaf namni hayyama itti hin gaafatne tagartee maraataa fi fayyaan beekaa fi wallaalaan dhufee irratti dhichisu hayyamni kannamu kan gartee abbaan fedhe dhufee irratti waan fedhe lallisuudhaaf hayyamni isaa kannamu dachii gartee duriyyeen akka feetu gootu beekaan akka fedhu godhu wallaalaan akka fedhu godhu hayyuun akka fedhu godhu wallisaan akka fedhu godhu dachii gartee qoshaashni irratti darbamu dachii hashiishni irratti dhugamu dachii gartee sijaaraan irratti xuuxamtu dachii gartee rabbiin irratti hin faarfamne dachii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abaarsi rabbi itti bu'aa bulu yeroo gargari dachii akkasii namni muslimaa dheeynee xaarsinee qulqulleessinee waan biraatii miti timira qabnu walii qoodnee tokkummaa ummata hawaasa sabaa sablammoota biyya kana jaalalaa fi kabajaa tokkummaa hawaasa sabaa sablammoota Itoophiyaadha akkasumatti ummata muslima hin tahin tokkummaa nageeyummaa tasgabbii jaalala waliif rahmata godhu waliif waan qabanirraa waliin qoodanii waliin nyaatu khana hawaasa guutuu addunyatti akka guutuu Afrikatti fakkeenya guddaa taane addunyaa tanaaf dhaamsa guddaa tokko ergaa dabarsina ja'anii hawaasni muslimaa dachii irratti dhalatetti
dachii gartee lammummaa irratti gartee qaburratti dachii gibira irra kafaluu irratti jechuudha. Gaafa gartee gibira kafalu hawaasni islaamaa Itoophiyaa san keessatti ati muslima ati kiristaanni qofti gibira haa kafalu muslimni hin kafaluun hin jenne. Kiristaanni hin kafalin muslimni qofti kafalaanuu hin jenne. Gaafa gibira nurraa fuudhan walqixxummaadhaan islaam irraa fuudhan kiristaana irraa fuudhan waaqeffata irraa fuudhan sabaa salmoota irraa fuudhan. Gaafa bu'aa biyya sanii nurraa barbaadan walqixxummaan ni daleeti. Gaafa immoo fedhii fi hiree fi dantaa mataa keenyaa murteeffachuu barbaannu nuti akka muslimatti mirga hin qabnu. Mirga gartee sabaa sablummaa dhiisiti. Mirga lammii lammadaati hin qabnu. Biyya Ameerikaa keessa jiru tanatti lammii lammaffaati nuti. Primary first citizen miti. We are secondary fakkeenyaaf. Gariin keenya dual citizen. Akka feenetti bakka feenetti deeme isteediyeema guddaa miliyoona meeqaan biliyoona meeqaan ijaarame biyya kana keessatti hayyamsiifannee keessa salaanne. Waggaa tokko dura ni yaadattan gaafa gartee koronaan hin seenin dura Iida Arafaa moo Iida Soomanaa achitti salaatame. Arraan tana mirga biyya alagaa keessatti qabu hawaasni muslimaa mirga isaa biyya ofii keessatti irraa sarbanii ogguran jechuudha. Ummata mee arraan tana namni haga xaafii haga gartee firii xaafii imaana qabdan kan kaleessa mootummaan kun mootummaa keenya jechaa turtan. Mootummaan kun mootummaa keenya jechaa jirtan. Billaa alaykum rabbiidhaan isin qaba. Rabbiidhaan isin qaba. Kaleessa gisee isinitti iyyinu. Mootummaan kun ol'aantummaa saba tokkoo, ol'aantummaa amantii tokkoo, ol'aantummaa afaan tokkoo, ol'aantummaa baandiraa tokkoo lalliisuu jira. Ummata keenya dammaqaa jennee yoo isiniin lallabnu gariin keessan nu abaartan, gariin keessan hinaaffaa qabdan nun jettan, gariin keessan mootummaa kana jibbiinsa irraa qabdan nun jettan, gariin keessan waa hedduu dubbattan. Arroho afaan kamiin dubbachuu deemtan duba obboleeyyan islaamaa? Yaa ummata islaam afaan kamiin dubbachuu deemtan arraan tana? Afaan kamiin mootummaa kana ifitti gartee qabuuf deemtan arraan tana? Afaan kamiin mootummaa kana filachuu deemtan arraan tana? Afaan kamiin mootummaan kun mootummaa keenya jechuuf deemtan arraan tana ummata islaam? Yaa ummata islaam متى تستيقظون يوم دمقوا تيسن يوم قوري قرافو دتني وهو بچو تيسن يوم أكامما خنا خيسا بهو تيسن يوم فلفل موتمان اسم فلفل خنا خيسا بهو تيسن متى يوم يو أرانتنا اللي سيقلو دتبي سيفين قد أكامل أران اللي سيقلو دتبو خيتف nuti paartii miti ka deeggaraa turres nuti paartii miti kan arrallee waliin dhaabbachuuf deemnus alhaqu 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 khaleessa wani dubbachaa turreef mootummaan kun ol'aantummaa amantii tokko ol'aantummaa saba tokko ol'aantummaa alaabaa tokko ol'aantummaa afaan tokko nurratti leellisuu deema. Waan mootummaa dabreetii miti mootummaa mililik mootummaa meeqa dura dabre hojiidhaan nurratti mirkaneessuu deemaa jechuudha. Arrallee siif hin galle. Arrallee dammaquu dadhabde. Arrallee hubachuu dadhabde. Dirree hashiisha irratti dhugan. Dirree gartee muuziqaan irratti dhichisamu. Dirree rabbiin keessatti gartee hin gabbaramne. Dirree gartee rabbiin keessatti arraffamu. Dirree sanirratti islaamni timira walii qooduu dadhabe. Islaamni rakkataa beelawaa nyaachisuu dadhabe. Dirreen tun dirree eenyuti? Itoophiyaa nuti eenyuti? Arra gaafii jettutu dhufe. Itoophiyaa keessaa qoodan qabdoti. Sabaa sablamnoonni amantiin biraa hundi Itoophiyaa irraa qooda qabdi. Dirree san irraa qooda qabdi. Islaamni qooda hin qabu. Yaa ayyuhal piipii. Yaa ayyuhal biltsiginnaa.
يا أيها البدادنا متى تستيقظون يوم دميتا يومي ربي سرها بن ربي سرها بن ربي إفسيها بيس يو أرن توبتين يوم توبت رقي شيني خينيك إيمان خبجما في جالتمان هيون دتشين أوروميا دلتي شيني الرئيس الإسلامي توبيا قبو شي جمال علي يوان جيبتا نتيجة إسلام ما نوف جرو في جرينيا أوليجي إسلام ما نوف سياسة في بارتي أوليجي إسلام ما نوف بيا في بيا أوليجي لفا في لفي أوليجي إيغا في لفا في لفي أولي روحي تينيا أولي إسلام من لبونا نكأبو تنا أولي إسلام من إسينين أني كلين سنكت ديبا فتشاجرا إسلام مانين كلين سنكت ديبا فتشاجرا أرانتنا إسلام من تيا خبجا ربون وني نا هفتين جرو وني سي هفتين جرو بل يا أمة الإسلام وني سر جرو وني أتي وچو قبدو توك وني أتي وچو قبدو جرا كايون وان كنا مال قوتون الدنيا إتوبيتي خاتي جرتي أوروبا في أمريكان إتوبيتي خاتي جرتي لقى فردو أمة مسلمة دمك إيوان خنا هبادو كغارتي موتومان مال أربادة موتومان إتوبيا بيتن يمانتنا أمة مسلمة وان إسا أرسوان بيخوف توتوك أمة مسلمة في اتخاذه أمني مسلمة أكواب الليسة أوروبا في أمريكا إرما كمان سن أرارفتو وربادة لقى فردو مسلمة إثيوبيا آتي أرارما إثيوبيا في أمريكا هنتين دوبا أرارما إثيوبيا في أوروبا هنتين دوبا قوتون الدنيا موتما كانت تفتي وانجرتوف أمة مسلمة في تتوكي أمريكا في أوروبا دان كنا أمة مسلمة لكي نكو جراجي أرارا بوفتو رباديتي غرا سياساتي يولال تكسي غرا سياساتي يولال تكسي لما فا أمة أمنتي خيستو جبا أمة إسلاماتي فكبو خموتم مانخن أمة مسلماتي فأكملي تلو ولا جرجو سن كنا أمة مسلمة كانت انقر ساجر أكنا قد آجر رجي أمة موتم ما سنتي خن أمنتي برا خن تقادر باجرو أمة سن إفتي أرار سورة ولا ما كان كيسا هو كايو نسا كايو قد موتم مانكن موتمان كن موتما سبا سبلن موتا موتما أمنتي هندج على كيسو أكنتاني جرى سرريتي هو وكغارتي خناف خليسا ورا أكا أرجتي ملتو ورا لغا موتمان كن شراء إساه بتيجرو هواسا إفساتوري هدتي قوريجو خليسا وروتا قرتي لغا دبتو مقا شورر كيسوماتين هدتي قلچه نيچ الليسته بقا شورر كيسا نورا هدا مجتة غمد دي چلسته أورمون واحد دبت نيادة تنيمتي دبي ساعة دي بيتش قراچا في دالچا في دالچا في أدي وياتوكو يادتني جراتن ساعة قراچا في ساعة ديما دالچا في أديتو ولينبو بيجان مالو لينجان ديني دفه أبو بر سلانوتي ديني خوني نون أرجو سببا غرتي ساعة ديما في أمين دالتشا في أدي في قراتشي سن كيسا جروف هدو ملتني مي ملأتا خنرا غرتي إف تكيسا جانين لقي فر خنا ساعة ولي غرقلي مال جبتا ساعة دالتشني في قراتشي مال جي ساعة أدي خناتو هدون ملسو جرا
sababa saniif diinni nutti roorrisuudhaaf nullee ajjeesu jira. Sa'a adii kana haa ifirraa ajjeesnu jaan jechuudha. Sa'a adii fuudhanii ifirraa ajjeesan dhaggeeffadhu. Maal jaan? Sa'a adii kana yoo ifirraa ajjeesne diinni nun argu diinatti wanni nu mul'isaa jiru sa'a adii kanaa jedhanii sa'a adii san kan raameessan. Amma daalachaa fi gurraacha walii hafe. Daalachinis maal jee? Abboo diinaa jedhan isa kanaan. Bar sa'a gurraacha kanaa wanni mul'ata si dhoowwe. Sa'a daalacha kanaatu mul'ata si dhoowwe. Saniifuu daalacha kana sirraa ajjeesuun qabaa jeen sa'a gurraachaan. Dhugaa keeti kuni mul'ata na dhoowwee jira jee daalacha irraa ajjeesan jechuudha. Maaltu tu hafe ammaan tana gurraacha kophaa isaa hafe jechuudha. Maal jee gurraachi amma gaa taraan tasaate amma adii irraa ajjeesan daalacha irraa ajjeesan. Maaltu tu hafe? Gurraachaatu hafe. Gurraachi gaa ukiltu yawma ukila thawrul abyad jee. Abboo gaafa gartee dibichi takka immoo sa'aan adiin ajjeefame nyaadhame saniin nyaadhame waa takka gaarraan tana nagee hafuun kiyya hin jiru jechuudha. Oromoo hawaasa islaamaa guyyaa kaleessa Oromoo miidhamee ajjeefamee roorrifamee sarbamu gariin keessan harka qabatanii siyaasa jettanii callistan. Oromoon siyaasaa qofaa fi miti kan qabsaawaa ture. Oromoon rakkootana dhabamsiisuudhaaf qabsaawaa ture. Sabaa sablamnoonni biyya sanii wal qixxummaadhaan nagaan haa jiraataniif qabsaawaa ture. Mee dhaggeeffadhu waan qabatamaan irra geenye tuffii mootummaan kun islaamaaf qaburraa dachii 8 qofa mootummaan kun islaamaaf kanne dachii 8 qofa warroottan amantii biraa maqaa siif hin dhawan protestaantiidhaaf dachii 30 kannan ortodoksiidhaaf dachii 20 kannan islaamaaf dachii 8 qofa kannan dachii gartee masjidaa fi majlisaa fi waan barbaadan irratti ijaaratan jechuudha. Protestaantiidhaaf dachii 30tu kenname. Ortodoksiidhaaf dachii 20 kenname. Subhaanallah. Islaamaaf dachii 8 qofatu kenname. Walqixxummaan amantiidhaa isa jira. Muslimni maajoritii biyya saniiti. Hawaasni guddaan islaama Itoophiyaati. Qabeenya gibira guddaa kan kafalu muslim Itoophiyaati. Kan immoo akka minoritiitti al-aqalliyyaat hawaasa irraa xiqqatti lakkaa'amu nuti. Ummata yoom dammeetan yaa piipi yaa bilisiginnaa Ahmadiin Jabal waan sin jedhe dhaggeeffadhu deemiti. Yoo arraan tana ifnanni keessan akkana ta'e guyyaan dukkana keessanii akkam haa tahuu je. Yoo ifnanaan akkana nu gootan gaafa dukkanaa akkam nu godhuu deemtanii akkana jechuun jechuudha. Arraan tana osoo hin filamin osoo arraan tana abbaa fedhe filachuu mirga qabnu akka fene ta'uu mirga qabnu akkana kan nu gootan gaafaan hawaasni isin filate akka nu godhuu deemtan. Naam. Guyyaa hawaasni isin filate akkam nu godhuu deemtan. Masgiida qabnullee nu dhoowwuuf deemtan. Islaamummaa teenyallee nurraa jijjiiruuf deemtan jechuudha. Kanaafuu uummanni islaamaa tasgabbiidhaan, bilchiinsaan, qaroominaan, hubannaadhaan waan kana irraa mareettanii bifa gartee tasgabbiidhaan bifa xiiqii qabu with constructive gara gartee seeraa fi sirna kabajaa fi amantii biraatillee hin tuune mirga kee kabachiisuu keessatti falma kee itti fufuu keessatti dirqama kee bahuun yaaminsa obbolummaa yaaminsa amantii islaamaa haa ta'u. Warri qaama mootummaa keessatti dhaabbatanii biltsiqinnaa waliin biltsiqinnaa dheettan
فول ربي درتي وان اسن دابتني دبتو ديمتن والله أعلم ورطن غلطوما قامني موتما خنتاتني في قامني بدالنا خنتاتن خنغباتني موتما خنا بلالي فتن خنوتي بدالنا تاتوس موتما خنا ونني هجچا جرو هندغرو جتن ربي نسن ولين هاجراتو وري غباتني توبتن ربي توباتي سنسني هاقيبلو dhugaatee san rabbii argu baga gartan baga mootummaan kun arraantana kana nu agarsiise baatiin takka haafteef keessatti sila siyaasaa osoo mootummaan kun basabbasu isa dhama'u isaa wanni ati beektuun kanaan sila aqlii qabaate sila waa hubate mootummaan kun sabaa sablammootaa fi amantii adda addaatillee tokkichoomsee wal taasisee sila filmaata kanaafillee akka dubartii takka cidhaaf qopheessanitti if qopheessee tottolfatee qaawa gara rakkoo qabu hunda ifirraa cufeena filadhaa je'ee silaa if dhaadheessu malee arraantana alhamdulillah muslimni osoo amantii keetitti mootummaa kun akkana roorrisu mootummaan kun mootummaa kiyya jettee filatte wallahi wa rabbal ka'ba jibbinsa amantii islaamaatiif akka filaa jirtu hubadhu roorroo amantii islaamaa irratti akka deeggaraa jirtu hubadhu ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا ربين هم ترتي ولين دقرنا شر رتي ولين دقرنا ربي أجج ستباسي نمني موتم مانكم موتم ماكية بداريني بدارينا كية فلا تموك أبجتك هادي أجباتي دبر ساجرتو أني وان أمنتي إسلاما كيستي ربين سنجو أني ربي قفافين إيسا رسول ربي رتي عليه الصلاة الرتي تمساجرت رسول ربي رتي عليه الصلاة والسلام كايو رسول درد أبتشاك جرتو بيه درينا من حشيش الرتي لغو أفتر سيسا نما مسلمة فتر سيسني توكم ما كنيا وان بيا في اللي تولو سبا في سبنا موتا في اللي تولو بيا سن كيسا تمول إسنا جئے حواسني مسلمة سنة رسوله هجت شداف مسكينة ناچسو للافا وفي جبيفتوف أبا بيوما إسا بيسان الرت مرقق أو غرتي تقوم مادان حواسا كريستانا في واقفتا ولين تقوم مادان بيسان كيسا تغرتي ملئسو دافقوني بربادو مرقهن قبضو يو جانين مال جاتشو ركانيتشو هدوه اسم مالي كايون كيسان موتوما علابا تقو في أفان تقو في أمانتي تقو ديگرو را kanaafuu dirree gartee mee waan tokkos isin haa gaafadhu arraanta namni du'e ni jira arraan namni du'e ni jira guutuun finfinnee arra hiriiraa keessa turte guutuun finfinnee arra yaa'ii keessa turte ummanni muslimaa gabbeehee ni faxarra je'ee bakka sanitti gabbeehee ture nama tokko irraa ajjeesanii alhamdulillah bagan ajjeesin garuu arraantana oromoon mirga ofii kabajuudhaaf namni hidharraa haa ba'u jechuudhaaf yuunivarsiitii jimma irratti dhaabbatee baqqala garbaa fi jawaar muhammad hidharraa haa nu bahan jechuudhaaf hidhame obboleessi keenya tokko muhammad arra silaa hawaasni oromoodhaa finfinnee keessatti hiriira arra muslimni Itoophiyaadhaa behesan osoo behe ni ajjeefama malee boombiin aaraa ittiin naqamtu ture oromoo ajjechaan oromoo irratti akka gartee murteeffamee jiru hubadhu mootummaa kana xiqqoollee taatu arra finfinnee keessatti ummanni hiriira guddaa beesun ummata muslima oromoo irra xiqqaa ta'us irra guddaan isaa amaara silxee guraagee hawaasa sabaa sablamnoota biraati mirga haga isaan qaban sanillee nuti akka ummata oromootti waa lamaan ugguramne waa lamaan sarbamne amantiidhaan oromummaadhaan dhaamsi guddaan arra sii galuu qabu mootummaan ajaja akka baasee jiru oromoon akka dhumtuuf sabaa sablamnoonni biraa osoollee muslima ta'anii akka hin ajjeefamne mootummaa biraa ajajni akka hin jirre beek hin ajjeesinaa boombii aaraatiin addaan facaasaa qofa mootummaa biraa ajajni akka jiru beek oromoo osoo ta'e ajjeesaa matarra dhawaa qeerroo oromoo dhabamsiisaa jechuun mootummaa biraa ajajni akka jiru beek
guyyaan arraa kun siif ragaadha guyyaan arraa kun siif ragaadha oromoon osoo taate arraan tana muslima oromoo qofa osoo hiriira bahe oromoon sun arra manatti akka hin galle beeke oromoo muslima qofa osoo arra finfinnee keessatti hiriira bahe oromoon akka manatti hin galle kana hubadhu oromoo gara lamaa miidhamnee jirra islaamummaa keenyaan nu miidhaa jiran oromoo ta'uuf nu miidhaa jiran rabbiitu nu faaye rabbiitu sababallaa nu godhe rakkoon teenya badiin teenya rabbiin sababallaa Itoophiyaa fi Afrikaa nu godhuu qofa badiin teenya waan biraatii miti badiin teenya kan lammataa islaama taanee biyya san keessatti argamuu qofaaf that's it garuu islaamni khabiraa kan silxee kan amaaraa kan affaar kan somaalee kabajaa qaba oromoo daran biyya san keessatti kan hubadhu oromoon muslimaa biyya san keessatti kabajaa silxee fi guraagee fi amaaraa fi affaar somaaleen mirga kabajaa isiin hagi isiin qabdu oromoon islaamaa kabajaa haga isiin qabdu kan hubadhu naam yoon sitti kijibaa jiraadde ibsoo bidee miti yoon guyyaan kun siif hin galle guyyaa kam sii gala osoo mootummaan kun kokkeellee qabee si hudhee si jeesellee sii galuun ta'u rabbiin si haa qajeelchu آمين اللهم آمين ربي سياق يلجو إن شاء الله آمين اللهم آمين كنافو وان موتمان تكانو رتين دلقي موتمان كنو رد دلقا جرا قول أنتمان تنغرتي أمنتي موتمان كن للي سوتي كانوا بد أورومو في أوروميان islaamni biyya san keessa akka waan takka hin qabne mirga akka lammii lammaffaallee akka hin qabne mirkaneessee jira mootummaan kun kanaafuu dhiifama gaafatu qaba dhiifama guddaa gaafatu qaba nama guyyaa soomanaatiin agabuu oole dachii bara waan biraatii miti dachii obboleessoo walleen irratti olifamtu dachii gartee rabbiin keessatti arrafamu dachii gartee obbo Shimallis irra dhaabbatee waan fedhe jee dachii biltsiginnaan nu filadhaa jettee achirratti walgahii waan feete gaggeessite mirga guutuudhaan dachii gartee ummanni amantii kiristaanaa qabu kan gartee ayyaana masqal isaanii akka fedhanitti achitti gaggeeffachuu danda'an muslimni walqixxummaan inni dhabee mirgi inni biyya san keessatti dhabee biyya dachii san irratti karaa daandii karaa makiinaa irra deemtu karaa daandii haashishni irratti dhugamu karaa daandii maraataa fi fayyaan waan fedhe irratti dalagu muslimii dachii san irratti waan gaarii daleena rabbii kadhanne biyyaafillee rabbii kadhanne sabaa sabnoota rabbii kadhanne jechuun hayyama karaa kabajaatiin marraa 10 ol walgahii ta'anii adaanach hundi hayyamanii arraan tana manni gartee beetamaal ja'aniin ani hin beeku maqaa isaati xalayaa takkoon mootummaa kana sammuu isaa jijjiiree mootummaan ejjennoo isaa qaama sanii waliin garsiisu isaan kuni maal si garsiisa mootummaa miti kabiyya harkaa qabu jara gartee baalabbaataa santuutu harkaa qaba kanaafuu oromoo dammaqiin sin ja'a ifqoo qabaadhu kaayyoon kuni inshallah yoo rabbiin fedhe subhaanahu wa ta'ala kaayyoo keenyarraa if duuba nuun deebisu akka nagaa baga gartan isinin ja'a mootummaan kuni mootummaa sobaa tahuu baga rabbiin du'aa'ii teenya tan soomana nurraa qeebalee osoo soomanni hin bahinitti laaftumatti nu garsiise alhamdulillah du'aa'iin muslimtoota qeebalamuun kuni ragaa guddaadha mootummaan kun badiirraa badii guddootti seenuun kuni mallattoo alaamaa du'aa'iin tii qeebalamuuti kana shakkin laa shakka fi naam baga gartan baga warri khalee biltsiginnaa turtan hawaasatti as deebitanii toobattan baga islaamummaa teessan dhugaa sanitti dhugumatti miidhama isii hubattanii isii tana gartee paartii fi mootummaa fi
وهندا أولي إسلام مان تنجتني غرا دوغتي بغاز ديبتن بغا دوغا أمني أورومو أجي فما تريف هدما تريف بغا غرتني سنجا بغا غمدن congratulation أمني مسلمة بغا غياخ نغرتني بغا غمدن أنا أفغم چوكدر مالف غيا دوغا في صبني أدان لكت أدان ور بهو في دبيف أدان به وياهم الحمد لله بقى موتم ما خون خنا دلك بقى هواسني مسلمة الرانتنا أو سو رمضانهم بين أرجان بارك الله فيكم أورمون هنا فاف دول الجرتي هنا فاف قصاو جرتي جتني ورنورتي روريسات رتن بقى ويا خنا نسنجه بقى قرتن أبيشو نغا أو أبيشو أبا جاللا أبيشو أبا نغيا أبيشو كينيا مسجدنو كنّي أبيشو كينيا دچينو كنّي أبيشو كينيا إفتارانو ودي أبيشو كينيا أكسنوتي أبيشو رجتن استغفر الله العظيم يا أخي وانا سوما نجرب بليزو سوما نرفزينا أبيشو رجتن मैं अभी चुंके तिमिरा मिस्किना इनकनी ना जे मोतुमा से दो अभी चु तिमिरा मुस्लिमा नामा रखते तिमिरा इनकनी ना जे खदर को अभी चु पेपे बना देना अखी खाना दर्दन ने बर वो बता देना को वो अभी चु को वो बेबी को أستغفر الله العظيم أما تستحي من الله ربي ران سالفة تقول لك بدأنا مالي كوني دكتورة دكاناتي كوني أبنيزو ما تسي دكتورة بدأنا جان دكتورة جاللا جان كوني دكتورة جباتي سبا سبلا موتو لبوسو جرا أمنتي كريستانا في أمنتي إسلام لبوسو جرا أصوص إلى أرانتنا أمني أمنتي كريستانا كوخا بروتستانتي تكاخا أرثوذكسي عليا أمة مسلمة رتي تكا دوغور اللي بريسي موتومان بيفا جاللات ورّي كريستانا جالل أمنتي إسلام أفكابو كوجا أمة إسلام أفكابو جيسلا كجيبلي أرار بوسوك أباملي جدو إسانيتي ركو أكنا ببال إسون كابو كان أبيچو نغا كان أبان نغا كان أبان جاللا كان كاتي مراتوف كنا كاتي دوتوف كنا كاتي كندا استيغل تفسون كأمنتي كيسرا ملك جرو كنا ككندا كبيجا كوجا كيسك قبدو بيجا نجي قبدو استيفي قل تفسون يا سبحان من رفع السماء بالعمد يوم دميتا أبيتشوكو جابر ويا أبيتشوكو سنوني بو يابر أكوان نبي محمد سائر قمتي عليه الصلاة والسلام ألا لعنة الله على الظالمين أبيتشوكو وي أبيتشوكو وي أمة سوريا أمة سوريا ما شاء الله وي واجالتا وي بقتو تجالتا الله أكبر مسرا موتوما كيستي نافرتي أمة سوريا وي جاللكي وي كبجاكي أمة داندي مكيناتي في داندي أشيش الرتي تيميرا ولي في قودو داف كبجا في جاللا في توكما إساني غرسيسو داف در داندي حشيش الرتي دوغمو تيميرا ولي قودو داف هيما وغرتمو من دوبين تكول فاليسولا رمضان كيس أكنما بقتوت أبرحمة قلوتي مسرا موتوما كيستي أنت لما فا مسرا موتوما كيستي أفرتي نوتي برندا لين روتي جو برندا مسرا موتوما كينيا it belongs to the public it is the house of the people قابينيا هواساتي مسرا موتوما ناتي كيستي قابينيا كينيا كبيرة موتا كينياتي بغان جرادي غيا خن ارغمو الحمد لله كان بودا دبچو لي بادو والله
ننزقالنا مالف واني دوباتشات الريف درانيس لغان أمتا كينياتوني هنا فافكاتي أمتا قريتي ملتاتو تسون ها إفباتو جنيتي ربي نمو وفي إساتي dirree baase akka biiftuu aditti guutuu addunyaatiif arraantana ragaaq abatamaa ol aantummaa amantii tokko ol aantummaa saba tokko ol aantummaa alaabaa tokko ol aantummaa afaan tokko mootummaan abiyyi kuno inninu abbaa biyya akka hin tahin mootummaa fi abbaan biyyaa sanii qaama bira akka tahe arraantana agarree jirra jechuudha. Kana arraantan arguu dadhabdan. Ustaad Yaasiin Nuuroo baga karaa keenya deebite boo Ustaad Ahmadiin Jabal baga arraantana dhugaa jirtu hawaasaaf illee ifa baaste boo Ustaad Abubakar baga arraantana dhugaa jirtu hawaasaaf ifa baaste Ustaad Kaamil Shamsuu baga dhugaa jirtu arra ummataaf illee ifa baastan. Baarakallahu fiikum itti nuufuuf akkanumatti isin jaalanna. Wanni isin qeeqaa turreefis wanni isin komachaa turreefis waan kana dursitanii maaliif hin dubbanneefi malee jibbinsa isinii qabaanneetii miti. Thank you very much. Ustaad Kaamil Shamsuu, Ustaad Ahmadiin Jabal, Ustaad Abubakar, Ustaad Yaasiin Nuuruu qaama mootummaa ta'ee ka mootummaa keessa hojjechaa ture arraantana ifaan ifatti mootummaan kun mootummaa isa akka hin taane ifa baheefii jira. Kana boodagaa wanni dubbannu leen hin jiru jechuudha. Akkasii gaaboo jabaadhaa isiniin janna inshaallah. Abichuu nagaa jeebar abichuu nagaa osuma akkas jettu rabbii khaatimaas hin balleessin. Rabbii khaatimaas yaa tolchu inshaallah. Abichuu nagaa abichuun abbaa nagayaati abichuun abbaa jaalalaati horii jettan rabbi isin haa qajeelchu. Amma kaayyoon isaa isinii mee bara islaamaa fi kiristaana walitti buusee kun uummanni muslimaa biyya shororkeessu jiran jee Ameerikaa fi Awurooppaa if jaalachiisuudha. Kaayyoon tokko kana. Lammaffaa uummata qaama gartee kiristaanaa keessaa hagartee isa balaaleeffataa jiru san gammachiisuudhaaf waan kana godhee jira jechuudha. Nuti uummata bal'aa kiristaanaatii fi uummata waaqeffataatii fi uummata pheenxee Itoophiyaa rakkoo irraa hin qabnuti. Rakkoo irraa hin qabnu. Adeemsa ummata qaama kiristaana bakka hin buune, qaama waaqeffataa bakka hin buune, qaama pheenxee bakka hin buune hangartee ol aantummaa diktaatarummaa ol aantummaa amantii tokko afaan tokko saba tokko calaqqisuu barbaadu waliin mormiin keenya kana hubadhaa. Kanaafuu jabaadhaan isin jaa qabsoon itti fuufti baga dhugaa gartan welcome. Warri khaleessa siyaasaadhaan adda bahatanii maqaa siyaasaatiin wal abaaraa wal fuhaa turtan arraantan ammoo arra akkumatti isin gabbaatanii mootummaa kanatti itti dhaadattan ittiin faarsitan afaan illee hin qabdan kana booda. Akkasii gaa nageenya jiraadhu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo dhaggeeffadhu waan tokko seemu mee siyaasaa lakkisi dubbii jabduu tana qabadhuunarra amantiin islaamaa siyaasaa oli amantiin islaamaa mootummaa kanaa oli amantiin islaamaa guutuu addunyaa tanaatii oli addunyaan isii gadi malee isii oli miti. Ameerikaan tuni amantii tiyyaa gadi malee amantii tiyyaa oli miti. Biyya tiyyaa kan inni taasisa jiru Ameerikaadhaa mai waan amantii kiyyatti dhufeen qabeenyi kiyya ruuhiin tiyya ilmaan kiyya jaartiin tiyya abbaan kiyya haati tiyya wanti addunyaa tanarraa nuti qabnu hundinuu gatiin isii zeeroodha. Amantiidhaan walitti madalamtu. Haati tiyya amantii islaamaatiin hin madalamtu. Kana hubadhu. Wanti amantii islaamaatiin gatii amantii islaamaatiin madalamu tokko illee hin jiru. Siyaasa walaa oromummaa walaa amaarummaa walaa affaarummaa walaa sabboonummaa walaa jinnijaan kana lakkaa'i. Wanti amantii kiyyaan natti madalamu takka illee hin jiru.
يوكن أرلي سيقلو دتبه موتما فر أمنتي إسلاماتي خنا موتما جبا أمنتي إسلاماتي في كابو خنا موتما تكما إسلام ما ديدو خنا موتما قدنا في كبجا في جالل أمنتي إسلاماتي فإي دنتا كبجا هنكم نكنا يوم موتما كي يجتن والله ربي ولبو أجرت ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أبو هندي قرنا جالين قرتنا هريان قرتنا ظالم توت إسان ونما ميراجرا سببا إسان دي قرتني ربين بلال إسن تبوسا ربي سبحانه وتعالى أزامني إسن تقلي ربي سبحانه وتعالى كانغا أرلي سيقلو ددبي ويني ما نسي أقل شوكا بطبطي أبو أسكيسة بطبطي سيقل شو أرانتا نوان فين ريتي تاميسان ميك أسكيسة تيسي صوب دوجة تسون مي مالين صوبي مي وين سيقافت دامي مي نوتي مي مال صوبني مي مرقا أوفي تيميرا مسألة الدباباي أبني نياتنا موتوما ننجو تصوبي مو نوتي تيميرا وليف هاخني نو ورجيتو صوبي مي وين سيقافت دا مي ستين نار والله مي نمني أتيني صوب دينا انجتو سن كأسرت برستي سن مي موتوما تيميرا ولين لا مي صفوان رشيد مي ربي جيتي سومنا يو قبات يو نما مسلمة آفين إسلام واسخيسة جراتي مي أرانتنا نمني مسلمة سن دري مسكال الدبابات ديمني سومنا هيكنا سومنا فرجئ بومبي آراتين تانكي دانك أو من أولي دان أريمون سني مي سري دا وين سقافة دا بدين أمة مسلمة مسكال الدبابات أكن سني بدين إساني مالي مي ها مي وما يسنقافة دا سبو يرو غرغري سمون أمتا سن فياق أبدي مركو أبدي لا حول ولا قوة أرلي أبيو كيات أبيشو ها والله أوسو أبيشون أباكيته والله أوسو أبيون هادتي يتاتي أبيشون والله أرلي جتشمان سنجي كانان سنجا والله ورب الكعبة إرى هما موتما خنا أولي إتوبيا خيسة ترجمين بيو إرى هما موتما كنا إرى موتما فكيفتي نفت آجر ننياتش آجر إرى موتما هما كنا هنجو لكي بلا قولوا لي سنجر رابر رمضان كان كيستي شيطانين سيد الراوان إيداوان جروف namni xiqqoo imaana qaba waan fedhe hin jedhu jenneeti hidharraa nama baasnee jirra saniifuu bilaa hin goonu haa teessu dhiisa no komantii ilaaluu yeroo gargar gaarii barra maaliif namoonni akkanatti if wallaalee dogoggaraa jiru sun qaama kiyya na yaachisa aniinumaa khawaa hubateerra khawaan hubatiin kana hubachiisutu dalagaa teenya malee khawaan hubannee barra hubatee jira barra dalagaa nun barbaachisu bar hedduu dubbatu nun barbaachisu kharakkoo qabu hubatu dadhabee kana hubachuu irratti humna teenya achirratti fixuu qabna kanu arrabsu khalolu san khana khayfitti qabu qabnu bar khana namni hubatu qabu wanni isin beeku qabdan komantii wanni laalee dubbisuufi kharakkoo qabu khadubbiin isaaf hin galleessan isaaf galchuutu narra dirqama malee hubatee jiru maaliin isa hubachiisa inni nu nama hubachiisa kanaafuu ummata kiyya kan mootummaa kana jalatti gartee sobamee falfalamee dhamee karaa hin taane daandii hin taane deemaa jiru san da'awaa jechuun sanii bar ummata akkasii hubachiisuudha bar hayyoo wayin si gaafadha rasuulli alayhi salaatu wassalaam rahiima kasi maxxanfatee jiru maxxanfadhaa jee garuu kasi muree jiru san daran maxxanfadhuu jee bar si maxxanfatee jira waliinuu jirta maal maxxanfatta wal maxxanfattanii jirtanii kasi muree jiru san deemii maxxanfadhuu jee rasuulli alayhi salaam kanaafu dubbiin dubbii siyaasaatii miti adeeroo dubbiin dubbii rasuulaati alayhi salaam dubbiin dubbii rabbiiti dubbiin dubbii yaa akhi jiraachuu fi dhabamuuti obboleessoo dubbiin dubbii jiraachuu fi dhabamuuti dubbiin isin malee jireenyi keenya hin tolleeti dubbiin tun yoo isin tolte malee siyaasaan teenya hin toltu yoo isin tolte malee jireenyi keenya illee hin tolu kana hubadhu dubbiin dubbii akkasiiti
dubbii paartiitiin miti. Dubbiin dubbii gartee siyaasaatii fi dubbii sabaa sablammummaatiif hanaa miti dubbiin. Dubbiin dubbii siyaasaa oliiti, sabaa oliiti, ruuxii oliiti, islaamummaan waa hundaa olii obboleessoo. Santutu kabajaa dhabe biyya isii keessatti. Islaamummaan keessummaa taate biyya ofii keessatti. Mirga keessummaan qabu dhabdee bar. Mirga Suuriyaan qabu lammiin Islaamaa Itoophiyaa dhabee barboo mirga Suuriyaan baqattoonni Suuriyaa Itoophiyaa keessatti masaraa mootummaa keessatti ifxaarri isaanii godhame daandii hashiisha irratti muslimni Itoophiyaa kabajaa akkasii dhabee barboo. Yaa Rabbi warra Islaam irraa kabajaa fuudhesan mootummaa zaalima kabajaa Islaam irraa kabajaa fuudhesan yaa Rabbi kabajaa irraa fuudhe. Yaa Rabbi taankii isaanumatti deebisi. Yaa Rabbi rakkoo isaanumatti deebisi mootummaa zaalimatti. Yaa Rabbi jidduu hawaasa keenyaa fi nullee nageen ubaasi. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بكجرتني أرى صلاة الليل خيست صلاة التراويح خيستي تهجد خيستي مقام ثم خنا دواتي أبارا. هذا هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجينا جراب.